Absor galchuu jechuun abaluma galchuu qabsoo galchuu jechuun yaada qabsoo sanii tarsiima qabsoo sanii uummanni Oromoo biyya jiru uummanni Oromiyaa akka inni abboomu godhu abbaan fedhe gara fedhe nama walitti hatu abbaan fedhe bakka fedhe haa bookisu qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jirti alaabaan Oromoodha Oromiyaa keessa jirti asaasa keessa guroo keessa baddaloo keessa gilbii keessa amboo keessa ilmaan Oromoo wareegaman kunuutti alaabaa Oromootiin awwaalama alaabaan ni galti namni ta'ee alaabatti haa ta'usan ilmaan Oromoodha hanga hin asii ergitanii kunee asumatti harkaan tolfattee odaa itti maxxanfattee fiigdee hoggaan oomumatti awwaalamte jechuudha kana achi qabsoo galchuu waliin biraan jiru. Kanaaf qabsoon Oromoo tooftaa hordofameen galtee deemaa jirti amma booda immoo hin baafatu. Amma booda abbaan fedhe deebisee deema malee hin baafatu Oromoo jijjiirama jirullee hubataa jiru. Dur Oromoo irraa hidhuu deeman deebisee biyyaa baatu jira kaafama. Yookiin immoo booda yookiin baaduu deebisee baatu. Ijoollee baranaa hin baatu. Hawwisa sararaan beekanii ijoollee tusan. Caccabsanii daaraa fudhanii ukaasa poolisiin Oromiyaa irraa baasa. Dhaqanii qaban cabsanii baasan. Mana hojjetaa jirti yookaan achi malee kattitaa poolisii baabiyaa dheedhee jira bakka hoolaa na hidhaa hidhan bindoon. Namni akkanaa kiloonaa jiran ni beeku. Hirna kan fakkaata. Hirna keessa kan fakkaata. Biqilaa harka keessatti nama kana gandara deemanii hidhan. Uummanni hundi manguddoo asii daajaa qabattee haawwan bishaan qabatanii dargaggeessi maalii boora kaasee ammoo hidhan. Numa seensan jedhu galee poolisiidha. Booda kuma keessa qabannee namni hundi itti seenee nurraa deebi'aa qabu eegaa deemuu hidhaan jira. Kanaaf wanti namni deebi'uu wajjin qabu saayikoolojii nama keenya mataa nama keenya jira. Uummanni Oromoo bilisoomee jira mataan isaa. Bilisummaan dadhabee jira. Bilisoomsee guyyaa lamaaf haa taatu namatti qophii bulchaa jira. Magaalaan akka xiyyaaronni bilisa. Irra caalaa naannoo shakkii ta'u namatti bilisa. Harargeen bahaa kun qabu ammas haadhaaqii gaariidhaan manneen qabaleedhaa uummatni daaraa godhanii jechuudha. Kanaaf uummanni keenya gara ijiibuu ta'e qabsoo fuudhee dhufee asitti abbaa ta'ee haqaaree